Ashama hordoftoota maatii chaanalii Kiingi Caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii sinjalaa baduu kootti dhiifamu. Tadammas ko yaadeen hundaafuu nagaa keessanii baga fayyaa keessan taatan an nagaa koodhaa galata rabbii isaaf haa galatu fayyaa kootii isinis baga fayyaa taatan isiniin jedha hundaafuu baga fayyaa taatanii an nagaa koodha kinu galata rabbii dhagee jira akkam jirtu mee jireenyi akkam ganni akkam bunni akkam ayyaanni bara haaraa akkamii 2014 jechuudha sana malees immoo ayyaanni masqalaa akkam ture ayyaanni irreecha akkam ture sana malees maaltu jira jidduu kana keessa hundaafuu baga fayyaa keessan taatan anis nagaadhaan hin dabarsee haalli tokko jiraatus haalli tokko jiraatu hundaafuu fayyaa kun dabarsee isiniin jedha isinis baga fayyaa keessan dabartanii as geechan isiniin jedha. Egaa kana booda ji'a tokkoof walakkaa waan akkasiin badee natti fakkaata maal isin naman gaafattanu isin naman gaafattan jechuudha eessa baddan jettanii hundaafuu namoonni keessan eessa baddee maal taati namoonni hedduun keessan immoo maal jettanii hin fuute jettanii hin fuune hundaafuu namoonni na gaafattan hundi keessan guddaa isaa galatooma sana malees maatiin kan koo hundi keessan fayyaa ta'an isiniin jedha. Akkas badee turee bifa kanaan hagana kana turee dhufuun koo waama tokko na mudate ture. Inni guddaan jalqaba akkuma namoonni na daawwachaa turtan jechuudha. Naannoo jalqabaa sana naannoo ganna keessa firaankii waan akkasiin hojjennee jalqabnee turre jechuudha. Akkuma jalqabneen waan ta'e wayii tatta'e xiqqoo dhibee wayiitu muudii natti qabate natti fakkaata dhuftee na hortee na yaabdee haga muraasa faga naannoo ji'a tokkoof walangalaataatuma turre jechuudha. Mataa na qabatti illuu kan qabadde akkasuma osoo jennu utuma rirgamnu dhiyeenya kana geenye jechuudha. Achi booda anis maatii biraatti hangalee ture ganna ayyaana ganna sana malees immoo ofuma maal jedhama of sooruudha of astaamamuun maanni afaan oromootiin san jechuudha. Isaafan maatii bira galee ture sana malees immoo ayyaanaaf galee ture. Maatii bira naannoo ji'a tokko waan akkasiin taa'ee ture maatiin na astaamamanii maalla godhanii na fayyifatanii na deebisan jechuudha. Ammas immoo of astaamamaa jira kinu agartanii miti qoxxalli baadustii beera sabochi jettaanii akkasii ammaaf galata rabbii fayyaa kuudhaa galanni isaaf haa ta'u fayyummaan koo fayyaan faaya yeroo jedhan kana waan xiqqaa isinitti fakkaatin sanarraa kanaaf kunoo baadiyyaan keenya bifa kanaan jira kunoo daawwachuu hin dandeessanii namni ta'e wayii maallaan jedhee baadiyyaan keessan footoo ani gagadhiis ilaale jechuudha. Baadiyyaan keessan namni jiru naan jedhanii turanii biyya keenyatti iddoo maasaa addaa iddoon namni jiraatu adda waan ta'eef ani immoo iddoo maasaa keessa baay'ee namatti tola maasaa keessa deemee qamadii boqqolloo maqa waan faca'e kana keessa deddeemee daawwachuun baay'ee natti tola waan ta'eef iddoo san taa'een kaasaa fi ture jechuudha yeroo baadiyyaa deemutti. Kanaaf lakkiin jira hin banne namni nafiidha nu biraa garuu iddoo namni jiraatu fi iddoo akkasii namni balee beektanii hundaafuu akkasii baadiyyaan keenya immoo sana fakkaatti ganna keessa baay'ee bareeddi. Asuma maal mootummaan keenyaayyuu piraayim ministeeriin keenya naannoo artii kana deddeebi'ee daawwata. As naannoo Itaayyaa kana naannoo akkas gadi isiniin jedhuure namoonni beektan jechuudha. Naannoo heexoosaa maal artii keessan magaalattuu oomisha midhaaniitiin baay'ee beekaman jechuudha. Qamadiin barana dhiisa. Hongiin maaliin beelli kamiyyuu osoo dhufe artii keessa waan nyaatanii quufan namatti fakkaatu dhugaa rabbi dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko namatti tola baay'ee namoonni ijoolleen artii taatan ni beeku jedhee tayyaadha. Tarii gara biraa deemee ilaalle yoo nan deemee jiraadhe Oromiyaa keessa baay'ee hin deemne iddoo baay'ee wanta hin deemen qabu yoo nan deemee jiraadhe gara kaabaa kana jechuudha naannoo Waldiyaa, Walloo, Dasee, Kombolchaa maal kana naannoo sana deemeen ture. Egaa biyya keenya dhugaa muudima bareedaa tokko irra jirti tarii waama lola waalaa akkasii ganna kana silaa waan baay'ee dabarsitanii waan baay'ee dabartanii ani akkasuma miidiyaatti dhiyaannee waan ta'e wayina qirqirsaa turte jechuudha walumaa galatti. Namoonni fuute jettaniif hin fuune dhugaa rabbi waan tokko hin fuune naasaan jira. Tarii fuulduratti yoo yaadee fuudhe hin beeku malee
Sana fakkaatu dubbiin sana malees immoo suuraan dhiyoo gadhiisa tokko jalatti gaafii tokko tokko nagaggaafatanii qacoo fidii koottuu naan jettanii turtanii akkuma jalqaba isinitti himee qacoodhaan bakka tokko jiru yookaanis immoo magartuudha jechuudha namoonni magartuun hojii barsiisummaa irra jirti ganna asitti barattee waan ta'eef ganna na bira dhuftee turte ammaaf garuu hojii barsiisummaa isheetti deebiteera addaan fagoo jirra isinii jira qanii sorban lama ji'a tokko tokko akkas ji'a lama biyya galee waan ta'eef achiin waraabee isiniif fidee dhufa sana fakkaatu dubbiin kanarra kanaaf maal akkas hin jedhu barbaadu hojii kan kooti nan deebi'aa amshira yoo rabbi jedhe hojii kan kooti dan deebi'aa sarii yeroo tokko tokko keessa barana eebba kan kooti natti fakkaate tarii eessa akka eebbifames nitti mubaadhu eebba kan kooti balkonii barra naaf gammachuudha waan ta'eef yeroo tokko tokko fagaachuus jala fagaachuun danda'a waan ta'eef garuu biyaans torbee keessatti viidiyoo 3-4 gadhiisu nan hawwa jedheen yaada hundaafuu fayyaa keessan naa ta'a nagaa kooti namoonni maal taate naan jettanii turtanis namoonni na dagattaniis maal saniin jedhure sinan jaalladha hunda keessanuu baay'ee sin jaalladha hundaafuu hunda caalaa waaqayyo fayyaa fi nageenya isin haa kennu dhugaa halkan gaarii isiniif haa ta'u sinan jaalladha. Bye.